Manni marii bakka bu'oota uummataa jaaffaa bara hojii sadaffaa walga'ii idilee saglaffaa gaggeesseen muudama garaagaraa raggaaseera. Manni marichaa yaada murtoo mana marichaaf dhiyaate irratti hundaa'uun muudama walitti qabduu Aadde Milaatoo Warqaayiluu raggaaseera. Aadde Milaatoo Warqaayiluu muuxannoo hojii fi qophii barnootaa qabaniin kaadhimamummaan dhiyaachuu yaada murtoo mootummaa kan dhiyeessan ministeerri itti waamamaa mootummaa obbo Tasfaayee Beeljigee ibsaniiru. እጩ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ከላይ እንደተገለጸው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆኑ kaadhimamtuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa paartii siyaasaa kamiirrayyuu bilisa kan ta'an dameewwan hojii garaagaraatiin waggoota 30 ol tajaajiluun muuxannoo gahaa kan qaban boordii filannoo keessas hojjetaa kan turanii fi boordii filannoo biyyaalessaa hoogganuun hojii bu'aa qabeessa hojjechuu danda'u jedhamee itti abdatamee waan ta'aniif akkaataa hojimaataa fi dambii naamusa miseensota mana marichaa lakkoofsa 6/2008 keewwata 109 keewwata xiqqaa tokkootiin muudama kana akka mirkaneessan yaada murtoo kana dhiyeessa. Miseensonni mana marichaatis yaada murtoo dhiyaate irratti yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ነፃ መሆናቸውን በተሰማሩበት መስክ ደግሞ እጅግ በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ ዳበተ ሲያሳ ከሚራዩ ቢሊሰ ተኡ ኢሳኒ በከ ረመደመኒ ቱረን ኢረቲስ ቡአ ቀቤሰ ተኡ ኢሳኒ ፊ ገመ ሴራቲኒስ ቤኩምሰ ድልቤ አከቀበን ያኒ ሙርቶ የሮ ደርቦ ደገፈዴር ዱበርቲን አመ ፊለተመን ኩን በከ ከነ ገውምሳን ገጌሱ ደንደው ያደ ከናፍ ፉደኔ ኦቶ ሚርከኔሲኔ በኮሚቴ ከተጣራ በኋላ የቦርድ አፕሩቫል ተሰጥቶት ኮሬን ኤርጋ ቁልቁላዬ ቦዳ ቦርዲኒስ ሚርከኔሴ ሚኒስተር ሙሜን kan dhiyaatee fi qophaa'ummaa gama barnoota qabanii fi muuxannoowwan hojii dabalataa boordii filannoo keessatti hojjechaa kan turan waan ta'eef filannoo bilisa haqa qabeessa dimokiraasawaa akka gaggeeffamu ga'umsa isaan dandeessisuu qabu. Muudama dhiyaate sagalee hin kennamne tokkoon sagalee caalmaan raggaasisaniiru. Manni marichaa yaada murtoo muudama hojii raawwachiisaa olaanaa koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa obbo Geetnet Taaddasaatis dhiyaatee irratti mari'atameera. አቶ ጌትነት ታደሰ በሚዲያው ዘርፍ ሰፊ ልምድና የካበደ እውቀት ያላቸው obbo Geetnet Taaddasa damee miidiyaatiin beekumsaa fi muuxannoo bal'aa qabu. Hanga ammaatti bakka gaggeessummaa biyyaa fi uummataa haqummaan kan tajaajilan gaggeessaa cimaadha. Kanaaf manni maree kun muudama kana akka mirkaneessuun gaafadha. Muudamni dhiyaates sagalee guutuun ragga'eera. Kana malees manni marichaa yaada murtoo muudama hojii raawwachiisaa olaanaa dhaabbata pireesii Itoophiyaa obbo Masfin Tafarraa dhiyaate irrattis mari'achuun muudama dhiyaate sagalee guutuun raggaaseera. Muudamtoonnis itti gaafatamummaa itti kennameen haqaan tajaajiluuf waadaa galaniiru.